haala salphaa ta'ee fi karaa salphaa ta'een iftara yookiin ciree mana keenya keessatti asitti akkuma argitan kanatti zinjibila erga itti godhadhee jedhee feermuuzimatti shaayii hojjechuuf har'allee namootiin hedduun shaayii liftuuna malee yookiin shaayii waraqaa malee waan feermuuzitti hojjetamuu hin dandeenye yookiin haga ibiddarra danfutti shaayii bareedaa qopheessuu hin dandeenye itti fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashuma harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaanus waliin qoodiin baga jiraattan. Akkuma asitti argitan kanatti jechuudha erga zinjibila itti godhee yoo barbaadan qimamii shaayii itti godhachuu dandeettanii akkasuma ammuutuyyuu sukkaaraa fi shaayii qixalii itti godhee bishaan gallaayatti yookiin maashina bishaan danfisutti erga danfisee jedhee sochaasaa jechuudha. Kurree kiyya itti qadaadadhe achi kaaya hanga inni ufumaanuu itti bahee shaayiin kun bareedaa tahuu fi sara gabaamatti jechuudha maxbashaa waa yaadadhee kolfee maaliif kolfite warri jettan isinii hima maxbashaa kiyya dhiyeeffadha yookiin xaawaa kiyyaadha nama tuhuyyuu koomantii tiktookii maal jalatti distiite shiboon irriidu Itoophiyaa altaa barobbuleettitiyya shiboon riide waan feete riide kasal yeroo tokko hinaara kan ibiddarra fayyadamtuu fi istoofirra fayyadamtuu fi kasalarra fayyadamtu garaagaraa kanaaf yeroo tokko jechuudha itti isiniif deebi'a akkuma sitti argitanitti ala jambii yookiin cinaa kiyya erga shaayii kaadhee jedhee shaayii kiyya jechuu walitti godhadhee hunda isaatuyyuu amma shunkurtii kiyya quncifachuu jira akkuma sitti argitanii qullubbiin qaba shunkurtiin qaba akkasuma immoo maajii ni qaba itti aansu namootuyyuu wanni isin hubachuu qabdan qaaraa ni qaba timaatimii firee lamaa ni qaba hanga barbaadan itti godhuu dandeettanii cinaa sanitti urgoituu yookiin ammoo mi'ooytuu adda addaati fi yookiin bu'aaraatu adda addaa wantoota na barbaachisan soogiddarraa jalqabee hamma jechuudha wanna hundaayyuu of biraa qaba jechuudha yeroo hedduu yeroo itti hojjedhu laastii yookiin meeshaalee asitti dhiyaatu kan isiniin argine tarii tahuu danda'a ani haala kanaani asitti akkuma beeytan kana bishaan kiyya isaanii buufadhe shunkurtii qaaraa fi qullubbii timaatimii dhiqachuutti jira kana isin agarsiisuuf osoo hin tahiin akka viidiyoo irraa baddinaan hin jennee fi akkasuma ammoo karaa salphaa ta'e fakkaataa jireenya salphaa ta'e biyya keenya keessatti waan barbaanne jiraachuu dandeenya itti boonnee jechuudha erga maktafaa kiyya lolladhee duras dhiqamaadha achi booda shunkurtii kiyyatti xiqqeessee kattafa asirratti karaalee lamaan xabbasuu yookiin ammoo wadduu dandeenya tokkoffaa irratti erga shunkurtii quncisee jedhee timaatimii quncifataa jira yeroo timaatimii quncee hojiin itti goonullee ni jira isiniin jedha amma immoo fuulii waan hojjechuu barbaaduu fi fuulii jechuun baaqilaa kakkaamaa yookiin baaqilaa dheedhii akkasuma ammoo baaqilaa isa jechuun dhiqamee qulqullaa'ee jedhee affeeluudhaan yoo barbaanne galgala xiqqoo affeellee bishaan keessa bulchuudhaan ganama hojjechuu ni dandeenya amma fakkeenyaaf akkas godhe timaatimii kiyyallee xixiqqeessee erga quncisee jedhee ni kattafadha ni qopheessa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jacharee fititti isin adeemu koomantii ho'i arge baay'ee na kolfisiise distii tantee shiboodhaan hirriiduu shiboodhaan hin dhiixuu namatu jedhe koomantii san arguu dandeettanii baay'ee na dinqisiise waa'ee biyya keenyatti yoo wal qabsiisan distii kiyya ni dhiqadha alhamdulillahi rabbil alamin garuu ibidda irratti illee ni fayyadama viidiyoo jecha kasala irratti illee ni fayyadama furuna yookiin ammoo kichini yookiin maxbaka akkasii hin qabu waan ta'eef dirqama jechuu kasalli mukarraa bayaa aara itti aansuun ammoo akkuma sitti argitan qaraa wal keessaa kukkute yeroo tokko dhedheeraa akkasuma ammoo gaggabaabseellee fuuliif waan ta'eef jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sirriitti kana asin hubachiisuu danda'u karaalee adda addaatiin namoonni hunduu hojjechuu danda'ani kuni karaa salphaa yookiin karaa laafa nuyi fakkeenyaaf karaalee sadii inni hojjedha sinii galee shaniin hojjechuu dandeettan 10 hojjechuu dandeettan kuni isa salphaa tahee fi yookiin ammoo mana nama hundaatitti kan argamuu danda'uu fi namni hundi isaa cireef osoo yaaddahin kan karaa salphaa tahee laafan jechuudha hojjechuu danda'u erga kutadhe yookiin qopheeffadhe geesse fuulii kiyya eda zafazzafe yookiin danfisee bishaan keessa bulchisan keessaa gannaqee dhiqutti seenee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin meeshaalee bu'aaraata barbaadanillee ni ajajattanii isiniin jedha dirqama isin barbaachisa bakka feetanii hojjedha feetan lafarratti feetan samii irratti feetan ammoo kushiinaa aara keessatti feetan alatti feetan maxbaka yookiin qabeetii yookiin mana hiqaalle qabaadha isin barbaachisa wantoota isin barbaachisu ani isinitti hima eessattu akka isin barbaachisu akka abbadu osoo hin tahin akkuma sitti argitan erga maxbashaa kiyya irra kaayadhee jedhee maxbashaan kun gatiin isaa maxbashoolee biraa keessaa xiqqoo gatiin isaanii laafa kurree distiitti qadaadachuu ni dandeettanii baay'ee nyaatallee mi'eessa bakistaaniidha kanaaf bitachuu ni dandeettanii isiniin jedha itti aansuun shunkurtii kiyya erga zayitiin oo'ee maxbashaan oo'ee jedhee itti godhe shunkurtii kana immoo yeroo fakkeenyaaf waxii diimaa ittoo diimaa akkasuma immoo lukkuu foon hojjedhu shunkurtii dura distii yookiin ammoo zayitii oo'isuu osoo hin tahin dura shunkurtii oo'isee yookiin erga shunkurtiin haga ammaa kana bilchaate zayitii itti godhicha jechuudha yookiin zayitii itti godha isiniin jedha garuu wantoota xixiqqoo waddu yookiin xabbasu yoo tahe jalqaba irratti maxbashaa
zayitii, shunkurtii, irra shunkurtiin bilchaatee jedhee qullubbii amma fuulii waan ta'eef timaatimii fi qullubbii bakka tokkotti galche garuu yeroo jalqaba timaatimii itti galchine booddee sanii qullubbii dhuma irratti galchinutu jira. Kuni akkaataa hojiitii fi akkaataa wanni hundi garaagarummaa isaa qabuun sirriitti naaf hubachuu dandeettan jedhee yaada. Namootni tokko jechuun maaliif istoofiin fayyadamne asii maxbaxa hin qabdu maxbaxa yoo qabaadhe hoo dirqama akkasii ta'uu fi akka barbaaddetti hojjechuu qabdu. Ani fakkeenya farra kishinii bareedaa kana gabbaasee yoo isinii waraabe namoota hedduu kan isan qabnetu jira. Isinii galaa jiraami yoo isarratti ani hojjedhee jedhe abdii muranii qalbii isaanii keessa deebi'a. Yoo fakkeenyaaf yeroo hunda asiin foon, asiin killee, asiin abukaadoo wajjin asiin argitanii nyaatolee adda addaa ispeeshaala jechuu yookiin ammoo nyaata heddumminaa walitti hojjedhee yoo agarsiise warroonni san hin dandeenye fi sana ammoo argachuu hin dandeenye akkam haa ta'u. Kanaaf waan salphaa ta'e hojjetamuu danda'u wal yaadachiisuu wal barsiisuu caalaa jechuudha. Warra irraanfate yaadachiisuudha. Itti aansuun ammoo obboleettiin biyya takka viidiyoo kana akka dhaggeeffatu abdiin qaba. Buddeena ani hojjedheen beeku haadhaa fi abbaa hin qabu. Akka hojii biratti guddadhe adaadaan tiyyaa camboo yookiin camallaqaati camallaqxee akkamitti nyaanne jettee na dorgaatu. Amma yoo heerumee jireenya dhuunfaa fiyyaa jalqabe akkamitti hojjedha kan jiraadha kan jettee deebii baay'ee siin qaba. Siif qaba siifi fakkaattota ta'eeti akkasuma ofiifillee viidiyoo biraa yoo danda'a inshallah siif hojjedha. Abshirsiin jedha. Anuu si barsiisaa waan beekurraa hiriyoonni tiyyaallee obboleeyyan chaanaala kanaalee si barsiisuu danda'a. Itti aansuun barbaree xiqqoo isiitti godhee barbaree ijoollee waan qabuuf jecha ittiin baay'isu daa'imman barbaree baay'ee nyaatan ittiin beeytan jedhee yaada. Garuu itti xiqqeesse achi booda hirdii xiqqoo itti godhe hirdiin tun baattinnaadha yookiin hirdii urgooftuu hedduu yookiin qimamii hedduun qammamanteedha hedduu filatamtu achi booda soogiddaatti godhe soogiddaa xaabi'aa yookiin ammoo soogiddaa dhagaa uumamaa fayyadamna isa qulqulluu yoo ilaaltanii bittan rakkoon qabu meeshaa buhaaraataa kana baay'ee bareedaadha namootiin barbaadan diizaayinii kanaan ta'uu baatu diizaayinii biraatii yoo argattanii bitattan hedduu barbaachisaadha isin fayyada jaha of keessaa qaba wantoota jaha bakka tokkotti itti naqachuu dandeettanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif yoo jettan waan hedduu isin fayyadudha. Boota isin fixu gubbaa kanatti illee waan sadi gubbaa kaa'uu dandeetta waan hin ulfaanne haala kanaan suugoo kiyya hojjechuuf itti fufaa jira. Amma sitti ammuutuyyuu maajii itti godhaa jira jechuudha. Maajii sababni itti godhuu fi qimamii hedduu waan itti godhuu hin barbaannee fi mushakkala yookiin ammuutuyyuu qimamii waliin makaa yookiin kallashaa isa jedhaniin san bichaa itti godha waan ta'eef inni sunuyyuu waan baay'ee walitti hin qabu an akka ofii kiyyaman kiyya qopheeffadhe yeroo qopheessu ammoo viidiyoo hin hojjenne inshallah yoo rabbi fedha si'achi yoo qopheessu isiniif hojjechuu danda'a yeroo hin qabu garuu haa ta'u hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ciree kan akka jaalattanii fi itti gammaddan abdiin qaba laayik sheer gochuun waliif qooda isin jaaladha isin kabaja kunoo haala sitti argitan kanaan shaayii qixxaa kenna godhannee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo qixxaa godhu viidiyoo isiniif waraabne ciree kiyya har'aa kana fakkaata yoo danda'e isiniif waraaba guyyaa lama takkas taatu jireenya salphaa jechuudha yookiin ammoo haala salphaa ta'een akkamitti akka jiraachuu dandeenyu fi mana keenya oowwisuu osoo hin nyaatiin ooluu dhabuu fi yaada malee jechuu kan tahee kana dhabee istoofii dhabee ibidda dhabee eelee dhabee saanii dhabee maxbashaa kurree qabu ka saramiikaa dhabee osoo hin jedhin maxbashaa sibiilaa yookiin ammoo distii sibiilatitti akkamitti hojjannee karaa salphaatiin jiraachuu akka dandeenyu horaa laayik sheer godhaa.